Hai, hordoftoota akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u. Har'a qalladaa taphachaan isin faana waa tokko sheer isinii godha. Waan qaban waan beekan tokko yoo sheer godhan warreen barbaadan itti fayyadamuu mirgaa jechuudha. Chaanaala kanaaf garuu warra haaraa taatan immoo seenaatii sabiskiraayib godhaa isiniin jechuu jaaladha. Dibata qobboo nuti agarsiisu jechaa turtanii viidiyoo hojjedhee isinii gadhiise. Faayidaan qobboo maalinni jettanii faayidaa isaa duraan dubbadhee tureyyuu hojii isaati maleedha. Haa ta'u mataan koo waa'ee mataa koo irraa kaasan warri mataa akkasii maal fa'aa akka fayyadamtan sitti hima. Mataan kooyyuu maal jedhu akkuma bashaattuu mataa iddoo sadiitti raamdiree namni luucaa gafaree ani of xiqqeeciicaa sa'an. Isa gafareedhaan sana ta'ee garuu bishaan yeroo seene mataan koo wal jala seena yookiin wal xaxa jechuudha. Warra kunoo gofaree filatee deemu kana ta'a jechuudha mataan kun numti dheeraan. Garuu mataa uumamaan nan qaba ture. Yeroo xinnoo mataa noormaalii gafaree isa jedhamu qaba. Isa bareedduu jedhama. Mataa ofii kootii danda'ee miiccadhu ture yeroo duratti amman kutaa ja'a ga'utti sistarri koo miiccee naadhaa malee danda'ee naadhu ture. Nan addadhee sana booda immoo isa kana ta'e ergasuma amala mataa kooti immoo isinittan hima jechuudha. Otoon kun kunsee daqiiqatti mataa dheeratudha. Yoo dhiise daqiiqatti mataa caccabee baduudha. Lammaffaa bishaan yeroo miicuu wal seenaa isiniin jedhe. Yeroo sana maalan fayyadama? Jijjiirama isaan isinitti hima. Yeroon biyya namaa deemu yeroo hundumaa jechuudha mataan kun dheerata. Waa dibee miti saaqaa taa'ee miti. Shaashii malee hin hojjennu. Firii yeroo hin qabnu firii erga hojii fixneedha gizee baay'ee. Hin dheerata zim jedhee dheerata jechuudha. Omoo hin dibuu noormaalii dibataan argin dibaa jechuudha. Dubaa itti mataa akka malee naa dheerate. Hin beetu dubaa hin ho'a. Yoo shaarbii itti marattan hin caccaba jedhama. Gini kan kommoon dheerate faallaasaa jechuudha. Kanaaf har'a maal isinitti himuun barbaade seetanii achi Dubaay sana taa'ee waan hin fayyadamee waggaa keessatti mataan naa dheerate isinitti agarsiisa. Dibata qobboon dibadhe ture. Hinqulaalii fi urgoon dibadha ture. Dibanni biraamtuu hin jiru. Qibaatii maa fedhan dibadha jechuudha. Achitti qibaatii achi jiru. Biyya galee ji'a sadaffaa irratti caccabee baduu jammare mataan koo. Maalinni qibaatii isuman fidee dhufeedha. Garuu shaamboonis isuman fidee dhufeedha amma waggaa lamaatti Itoophiyaa keessa. Garuu maali akka caccabe hin beekne. Maanni seetan tokkosuu jalan badee. Wiiginii fi mataan koo tokkuma ta'ee yunnaa sana. Akkanumaan garuu tan bareedina xaragamee namaa sana booda baay'ee tokko gabaabbate. Maalin yaadee qobboo manatti baafachuun jalqabe qibaatii isaa jechuudha. So dhiifama asitti dhaabee yaada kanan sitti malaa asitti mataa qobboo kana nani dibadhe jala isaati. Mataa immoo mataa hunduma isaa qibaatii biraa caafii vaaziliiniin dibadhe jechuudha. Amma iddoo kanatti isinii dubbachuu barbaada. Jala mataa dibata qobboon dibadhe. Muluu mataa isaa immoo muluu waliin ga'ee ququnxuree xixinneessee seeran asii achi bichaatti xaxxaragee miti muluu keessa seensisee dibatuman qabu kanuma ta'e. Caafii garuu vaaziliiniin diba jechuudha. Kanaafi maal isiniin jechuu barbaade erga sanaan booda maalan fayyadamuu jammare? Dibata qobboo lammaffaa immoo sigaa maxibashaa baatii koo jechuudha. Sigaa maxibashaa qurufudii abishiillee baay'ee fayyadamne sobuutiin isaan kana lamaan reettiin zayituma keessatti fayyadamee jechuudha. Achii booda immoo naa deebi'u jammare mataan koo. Ergaan immoo saamii deessuruma mataan sirriitti naa dheerate. Ammas immoo deebisee caccabsaa jira malee baay'ee naa dheerate mataan koo jechuudha. So maal isinitti agarsiisuun barbaade
Nama daa'een ka'ee daa'imni yeroo isaa seeqxu ji'a jaffaa irratti hin caccaba jedhu kan kooma akkuma ilaalaa jirtan kana. Xiqqashuu wayii maal jedhu seentoo mataa kanaan kan koo guutuudha durumaa mataa waan ta'eef akka caccabuu dhaqee malee hin buqqaane jechuudha. Kanaafi mataan koo sijjamma quba sadii moo horbichaadha addan qabu jechuudha. Isa uumamumaan hin qaba. Nama marge qobboon nama agarsiisuu koo miti. Garuu hin gobbisas. Hin dheeressas jechuudha. Tan kabakkabee miti dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Yoon dhaadhe malee filee qilleensaan galchaa hin jedhe mucaan cireen narraa fixa ture. Garuu mootummaan isaayyuu shimii quxuxxuree minaamin mataa kee filadhu dhaadhu nattan isiniif waan hin dhaanne seetu. Nan jijjiira garuu mucaan guyyaa guutuu na ciraa oola waan ta'eef immoo fa'a jechuudha. Lammaffaan namni cadhu maalan godha seetanii erga waggaa afuriitii bakka dhaabbataadhaan maalan godha mataa miicee ka'ee tokko jiidhaa sanattiin dibata xiqqeessee diba. Lama filaadhaan hin filu. Innaan isiniin jedhu filaadhaan xiqqeesseen filaa bichaadhaan istishwaariin qabaa isinitti agarsiisee ture. Nan lalaafisa kun akka amma jiru kanatti jechuudha. Bakka kanarraan gubuus kanarraan tokkosuus amalli kanuma. Bakka sana booda naa dheerachuu immoo jammare jechuudha. Naa sirrachuu naa guutu walqixa mataan koo jechuudha. Ani amma yeroon viidiyoo kana waraabu maddee wacaaf irraa mummureera. Iddoo afur quxuxurii godheetan irraa muree jechuudha. Ji'an viidiyoo kana waraabuttiin irraa mure durasa. Dhimma agarsiisaa irraa murtaanaan jechaa ture fayyisaan. Baay'ee xiinneessan irraa mure ani saqat godhanii miti. Amma magarsiita noo murtaa nama faayidaa hin qabu jechuudha. So dibata qobboo baay'isaa fayyadama. Anatu isiniin jedhee riizaltii isaa ilaala. Torbeedhuma lamaan si'a lama dibadhaa jalasa. Isa manatti gootanuu ta'e immoo orjinaalaan ni dhiisaa isiniin jechuu barbaade. Anamma qibaatii dibata qobboo kanannaan godhe namni narraan qicannee hin jiru nan aara baay'ee humna nama dadhabsiisa akka salphaa miti. Kunoo san barana hojjedhee si'a lama malee hin dibanne garuu nama narraa fixe. Gabaadhaan bita isiniin jedheera jechuudha. Haa ta'u garuu akkasumatti xiqqeessanii fayyadamtu. Ani amma silaan haasa'eef narraa fudhatan malee zimmitoon jedhamtu narraa fudhanne hiriyoota kootis namni fudhate jechuudha. Kanaaf mataa gobbuu ennaa tokkoof ta'aniin bareedaa waan ta'e qalamii kana si'a laman dibe erga dahee ka'e isaanuun godda'amne jechuudha. Kanaaf maaliin isiniin jedhaa caafii tokkoffaa xiqqoo kan isinii barbaachisu vaaziliiniinis bareedduudha. Vaaziliiniin biyya keenyatti yaa'u qodaa nama Afrikaa qabu birrii 200. Ani innaa sana 200 hin bite amma hin beeku faarmaasiidha jechuudha. Guddaadha inni. Vaaziliinii sana caafii dibaa jala qobboo kanas haa ta'u sigaa maxibashaadhaan kan fayyadamtan qibaatis haa ta'u fayyadamaa ta'u walirraa kutiin. So erga dahee ka'e surumaa baay'ee naa dheerate jechuudha mataan kun. Ani amma miiccatuman zim jedhee file istishuwaariidhaan. Baay'een tokkofne baay'ee ni fille surumaa. Zim jedheen file jechuudha. Kanaaf yaada gaafii qabdan naa barreessaa itti fayyadamaa isiniin jedhaa baay'ee.